Tole baay'ee galatooma. Paartiin keenya yaa'ii lammaffaa gaggeessuudhaaf qophii adda addaa gochaadha kan jiru. Keessumaa guyyootanii 5-6 darban kana keessa miseensaa fi hooggansa waliin marii babal'aa gochaa jirra. Sanadoota akka paartiitti koree giddugaleessaatiin mirkanaa'anii gadi bu'an irratti miseensi keenya akkasumas hooggansi keenya bal'aan yaadaan gabbisee mirkaneessuutu irra jira. Kanaaf hojii gama kanaan itti fufnee hojjechaadha kan jirru. Taansuudhaan qophii yaa'ii keenyaatiif konferansiin sadarkaan gaggeeffamuu qaba. Haaluma kanaan hundee paartii 405 seelii kan jennu kanaan immoo gara 2127 kan ta'u irratti miseensa gara 81 ol ta'u hirmaachisuudhaan karaa gaarii ta'een marii gaggeessinee jirra. Egaa akkuma beekamu paartiin keenya waggoottan 6 darban kana keessa injifannoowwan gaggaarii galmeessee jira. Gama hundaan gama siyaasaatiin, gama nageenyaatiin, gama dinagdeetiin akkasumas gama hawaasummaatiin milkaa'inoota baay'ee qaba. Milkaa'inoota kanaaf gahee guddaa kan taphate miseensaa fi hooggansa keenya. Kanaaf milkaa'inoota argaman caalmaatti itti fufsiisuudhaaf paartiin keessoo isaa sirriitti ilaalee bakka hanqina qabu irratti tarkaanfiis fudhachaa sirreessuun irra jiraata waan ta'eef murteewwan yaa'ii tokkoffaa keessa darbanis keessumaa rakkoo maal qabna akka uummataatti maal karoorsine maal hiikuuf karoorsine akka paartiitti maal hiikaa jirra maaltu hafees kan jedhu yeroo itti ilaalaa turre waan ta'eef keessumaa rakkoodha jennee kan laalle yaadama paartii keenya irratti ammas hubannoo wal fakkaatan bakka hundatti hin qabatamne yaadamni paartii keenya olaantummaa qabaatee hawaasni keenya bal'aan asirriitti socho'ee yaadamoota haaraa kanaan inisheetiiviiwwan akka biyyaatti bocamanii gadi bu'an kana mana hunda hin geenye yaadamicha iddoo hundaan gahuu fi qulqullina yaadamichaa irrattis harcaatiin akka jiru gama keenya keessatti mariiwwan keenya keessatti ilaalaa kan dhufnedha. Gama biraatiin naamusaanis wal qabatee ammas daandii dheeraa yoo deemnellee arseerummaan adda addaa hanni adda addaa akkasumas kenna tajaajilaatiinis wal qabatee uummanni keenyatti quufinsa akka hin qabne kun immoo deemee mootummaa fi paartii addaan kutuu akka danda'u kanaafis sarara diimaadha jennee kan keenya sana akka rakkootti kan laalle waan ta'eef miseensii fi hooggansi keenya kana sirreessuu akka qabu mariiwwan keenya ilaalaa kan dhufnedha. Gama biraatiin gaggeessummaadha. Gaggeessummaan keenyas gaggeessummaa hunda galeessa ta'e beekumsa guutuudhaan potenshaala qabnu potenshaala qabeenya magaalichaa dinagdee magaalichaa haala waliigala magaalichaa sirriitti hubatee isa karoorsee hoogganuu irrattis jijjiiramni yoo jiraatellee fooyya'insi yoo jiraatellee galma gahuudhaaf keenya sana wajjin wal bira qabne yoo ilaallu ammas akka nuuf ilaallee jirra jechuudha. Gama biraatiin rakkoon dandeettii hooggansaa fi miseensa keenyaa furuudhaaf leenjiiwwan babal'aan kennamaa turan. Akkuma beekamu waggaa 2-3 darban kana leenjiiwwan kalaqaa fariitii, leenjiiwwan idaarraa gara mindaa, leenjiiwwan humna abjuu guddina amansiisaaf ka jedhu kun guutummaa miseensa paartii keenyaa fi iddoo barbaachisaa ta'ettis immoo kallattii akka naannootti kenname giddugaleessa godhachuudhaan hawaasa bal'aa wajjin mari'achuudhaaf yaaliin babal'aan godhameera. Humna dandeettii raawwachiisummaa hooggansa keenyaa cimsuudhaaf yaaliin godhamullee ammas gara tokkotti akka hin dhufne harcaatiin akka jiru rakkoon gaggeessummaa ammas rakkoo dandeettii wajjin akka wal qabatu laallee kan jirrudha. Gama biraatiin humnuma qabnus qindeessinee miseensi magaalaa Adaamaa miseensa 80,000 jechuun salphaa miti. Miseensi kun bakka jirutti waan isa irraa barbaadamu sana ergamatti kennamu sana karaa guutuu ta'een osoo ba'ee waan ajaa'ibaa hojjechuun hin danda'amu. Kanaaf humna keenya sirriitti qindeessinee ergama kenninee ergama sanaan madaalaa cimsaa deemuu irrattis harcaatii waan jirus kana sirreessuu qabna jennee kan laalle ta'uu isaati. Inni arfaffaan qabsoodha. Hojii keenya keessatti keessumaa akka paartiitti paartiin keessoo isaa qabsaa'een sirreessine waan rakkoo ta'e irratti harkifannaa tokko malee sodaa tokko malee ija guutuudhaan sirriitti ilaalee yoo hin qabsoofne paartiin baay'ee deemuu hin danda'u. Kanaaf keessootti qabsaa'uu akkasumas qabsoo sirrii hojii bu'uureeffate qabsoo sirrii hojii fooyyessu akkasumas wal harkisuu fi wal balleessuudhaaf otoo hin taane yaadama paartii keenyaa fi duudhaa paartii keenyaa karaa eegeen qabsoo sirrii geggeessinee
keessoo keenya qulqulleessuu, hojii badee sirreessuu, dhimmoonni kun dhimma akka rakkootti ilaalle waan ta'eef kana sirreessuu qabna jennee waliigallee kan jirru. Hundaa olitti immoo yaa'iin keenya ittaanu rakkoolee shanan tokko irratti xiyyeeffatee hojjechuu qaba jenneeti kan laallu. Tokkoffaa rakkoo nageenya waaraan dhufaa jira. Nageenya waaraa kana iddoo hundatti mirkaneessinee uummanni nagaan bahee akka galu gochuudhaaf hunduu xiyyeeffatee hojjechuu qaba. Nageenyi waa hunda waan ta'eef. Lammaffaa rakkoo qaala'insa jireenyaa wal qabatu. Rakkoo qaala'insa jireenyaa wal qabatu magaalli Adaamaa magaala potenshaala qabdu, magaala inisheetiiviin adda addaa karaa bal'ina qabuun keessatti hojjechaa jirrudha. Qonna magaalaa karaa gaarii ta'een magaala keessatti hojiin gaggaariin hojjetamaa jiru. Inisheetiiviiwwan furdisaa, aannanii, lukkuu, booyyee, qurxummii, kuduraa fi muduraa karaa bal'ina qabuun hojiin gaggaariin muuxannoo ta'uu danda'u hojjetamaa jira. Kana caalmaatti guddifnee maaksimaayis goonee magaalichi magaala oomishaa malee magaala oomishni alaa itti galu, magaala giddugala oomishee itti gurguru uummata isaatiif dhiyeessu ta'uu qaba malee magaala alaarraa bitu gochuu hin qabnu karaa jedhu saniin sosochiin jalqabamee jira. Kana caalatti cimsinee hawaasni keenya carraawwan qabu, poteenshaalawwan qaban hundatti fayyadamuudhaan qe'ee keessatti nyaata koo boroo koo keessatti kan jedhu sana caalmatti cimsuu, maaddii madaalawaa kan jedhaman kana caalmatti cimsinee galma wabii nyaataatiin mirkaneessuudhaaf keenya sana karaa kanaan yoo hojjenne qaala'insa jireenyaa kanas hin sirreessina kan jedhu sun kan laalle rakkoo qaala'insa jireenyaa waan jiruuf jechuudha. Ka sadaffaan rakkoo hojii dhabdummaa magaala keessa jirudha. Kanas karaa sirrii ta'een hooggansa sirrii kennuudhaan rakkoolee raawwii keessatti nu qunname sanarraa barannee carraa hojii bal'inaan kan itti uumnu, aadaa hojii kan jijjiirru, namni sa'aatiis dabalee akkasumas aadaa hojii fooyya'aadhaan kalaqaa fi ariitii kan jennu kanas itti dabaluudhaan jiruuf jireenya isaa akka fooyyessu dargaggoonni magaala keenyaa dargaggoota hojii dhabanii akkasumatti daandiirra deeman otoo hin taane dargaggoota carraa hojii barbaadanii argatanii isa sana immoo qusannaan itti fayyadaman ta'uu danda'u qabu karaa jedhuun hojii hojjechaa jirudha. Kabiraan rakkoo kenna tajaajilaa fi rakkoo bulchiinsa gaarii akka magaala Adaamaatti jiran adda baasnee jirra. Isa kanas gaaddisa odaa Adaamaa eegallee jirra. Giddugala kenna tajaajilaa kana caalmaatti cimsuudhaan uummanni mootummaa irratti abdii akka horatu, walitti hidhamiinsa gaarii akka uumu, amantaan akka horatamuuf magaalarraa hanga aanaatti qindoomina olaanaa hin hojjenna jennee kan laalaa jirudha. Walumaa galatti murtoowwan yaa'ii tokkoffaa irratti gamaggamaan akka hanqinaatti ilaalle sana yaa'ii lammaffaa kana keessatti murtoo kennamu itti dabaluudhaan caalmaatti cimnee badhaadhina hunda galeessa fiduudhaaf gaheen miseensa keenya, gaheen hooggansa keenya guddaa waan ta'eef sana gochuudhaaf hunduu wal hubatee qindoomee hojjechuu qaba. Ergamni akka mootummaatti nurra jiru, akka paartiitti nurra jiru, darbee immoo akka Oromootti nurra jiru ergama guddaa waan ta'eef jechuudha. Haalli ji'oopolitiksii naannoo keenyaa fi biyyi keenya keessa jirtu rakkoo adda addaan naannoo keessatti uumamaa jiru. Giddugala rakkoo adda addaa ta'e waan ta'eef hooggansa kana hubate, miseensa kana hubate qabsoo uummataa kaleessa wareegamaan argame sana injifannoodhaan dabaluudhaaf dhaloota dhufuuf abdii akka ta'utti hojjechuu danda'utu irra jiraata kan jedhu sana qabannee kan hojjechaa jiru ta'uu isaati. Ulfaadhaa isinis. Yaada kaasuu barbaannus keessatti kaastan.